Rukustaatiif saaphinyaa hanqalbii namaa hawwatu yaa bareedaa fi intaleeraa kan nabii osoo fakkaatu beekumsa hundaan faayame kan bifti isaatis toltu shamarran dhiisii dhiirtinuu si gongachuudhaaf maraattu dubartiin hedduun hawwite seelaan sirkadhee tan jettu suuraatii ilaaluuf qabdee goroora buusaa dharraatu yoo fuudhuun kee dhugaa tahee qalbiin isii haa sabbartu ustaatiif isaa hundaaf fadaan tam harkattee tam haadhiftu yoo fuudhuun kee dhugaa tahee qalbiin isii haa sabbartu ustaatiif isaa hundaaf fadaan tam harkattee tam haadhiftu Ustaazif sahunda feda Ustaazif sahunda feda tam argatte tam adistu Ustaazunda feda tam argatte tam adistu yoo fununga sanduga taate qalbiin isii haa sabbartu yoo fununga sanduga ta'e qalbiin isii haa sabbartu jedha nashiidan Ustaaz Ibsaa baay'ee yaa Ustaaz Ibsaa bareedaa akka Nabii Yuusuf wallaa dhugaa bareedaa akka Nabii Yuusuf maasha Allah tabaarakallaa irraa jenne akkasuma nashiidaan kun wanti bahee fi Ustaaz Ibsaaf bahee jechuudha. Akkasuma lammata immoo warra Ustaaz Ibsaa itti heerumaa jedha asiin dura shamarran hedduun Ustaaz Ibsarra of aqanabbaranii Ustaaz Ibsaa jaalladhee Ustaaz Ibsaa heerumaa jedhee fi dubartiin hedduu bilbila keessa laaltee Ustaaz Ibsaa heerumuuf fedha qabdii jedha nashiidan kun akkasuma faaxoochee teenna warra Ustaazarraa qabaman warra Ustaaza jaalatan tuqaa jechuudha nashiidan kuni. Kanaafuu faaxoochee teenna osoo nurraa tuquu baattee jecha kana keessatti haamilee isaanii osoo cabsuu baattee yaa Ustaaza nashiidaa kana baaftee abshira faaxoochee singili abshira rabbiin akka Ustaaz Ibsaa kana haa baay'isu dhiirotii kennallee amala akka Ustaaz Ibsaa kenne kana diinii akka Ustaaz Ibsaa kenne kana obboleeyyan kenna kan dhiira rabbiin isaanillee haa kennu. Namni yoo diinii qabaate yoo amala qabaate namni kamuu ni jaalatti dubartiin jechuudha yoo diinii qabaate yoo amala qabaate yoo sodaa rabbii qabaate akkuma Ustaaz Ibsaa jaallatan kana jaalataa jechuudha dhiira hundaayyuu. Kanaaf rabbiin dhiiratii kennallee dhiira amala gaarii qabu dhiira diinii rabbii qabu dhiira sodaa rabbii qabu rabbiin isaan haa taasisuu jechuudha. Gaafa dhiirri hundi isaatu ka amala hin qabnellee amala godhatee ka diinii hin qabnellee diinii baratee amala gaarii amala isaa ka duraanii sanirraa gaarii godhate dubartiin dhiira hundattuu ni heerumti jechuudha. Ustaazuma Ibsaa bichaa dubartiin hundi osoo jaarsa kiyya ta'e osoo na fuudhe jette dubartiin hundi isattiin hawwitu jechuudha. Abshiraa faaxoochee singilii rabbiin ka akka Ustaaz Ibsaa kana baay'isee isinillee faayiruu nashiidaa kanaan isin tuquu aanallee faaxoochee garaan nan danda'u jechuudha. Faaxoochee qimmamii mana madaamii ka Ustaaza kana jaalattee dhabdee jechuudha. Hireeni akka nu hawwine yookaan akka nu yaanne miti. Hireen bakka nu filanne osoo hin taane bakka rabbiin nu filatee jechuudha. Kanaafi abshira rabbiin akka Ustaaz Ibsaa kana baay'isee tokkoon keessaniin horra Ustaaz Ibsaa hawwitanii osoo Ustaaz Ibsaan na fuudhe jettanii haamilee dhabdan jechuudha. Rabbiin kam akka isaanii kana baay'isee isinillee gaafa tokko nama heeruma rabbi isin haa taasisu. Abshira nashiidaan kun nama kolfisaa jechuudha. Ustaaz Ibsaa hunduu shamarran hundi isiitu osoo kiyya ta'e jettee dharraatii yoo fuudhuun keessan dhugaa ta'e qalbiin isii haa sabbartuu jedha nashiidani. Hedduu tokko nashiidani horra asiin dura ustaaza jaalatanii dhaban
tuqaa jechuudha nashiidan akkasii. Kalaas warri dura jaalatan sabbaruudha. Namoonni tokko tokko immoo fuula tiktookii miidiyaa sooshaal miidiyaa tiktook irratti ustaas ibsaan hin fuune AIdha. AIdha malee ustaas ibsaan hin fuune jedhanii dubbatanii. Laa kun AIdha reesilaa kan biraa AI yoo ta'e amma fotoon isin asirra ergitan kun AI miti. Viidiyoo kana warra soddaa yeroo dhaquu intala fudhachuuf yeroo seenu viidiyoon kun AIdha miti. Kanaaf ustaas ibsaan fuudhuun dhugaadha. Warruma gammachuu ustaazaa hin qabnetu fuudhuun ustaazaa kijibaa jettanii dubbattan malee ustaazii fuudhuun dhugaadha. Mee amma kun AIdha akka birallee AI yoo ta'e AI'n hin beeksisa bar. AI'n kaasiin dura namoonni hedduu irraa qaqqanabbaraa turan hin beeksisa AI'n. Kun AI miti. Maashaallah tabaarakallaa irraa jenne rabbiin hamtuu isaanirraa haa qabu wajjin umrii haa dheeressu wajjin haa tursiisu rabbi haja muraada isaanii haa guutu gammachuu gammannaa fi nama kamiifuu jechuudha. Akkasuma haxoochee ibsaan fuudhee jettee jaalattee osoo eegdu qalbii balleessuu jedhama amma. Hin fuune baqa hin fuune na fuudha jettee hedduutu eegaa. Rabbitu tokkoffaa rabbiin nama jaalate nama rabbiin jaalate namnis jaalate rabbumatu isaan jaalate namni dhiiraa dubartiin isaan jaalatanii jechuudha ustaas ibsaa. Dubartiin hundisiitu amala isaaniitiif diinii isaaniitiif akhlaaqa isaaniitiif namni marti jaalate jechuudha. Kanaaf rabbiin namoota hundaayyuu haala amala isaanii diinii akhlaaqa gaarii qabaachuu bareedina waa maraa rabbiin haa kennu gaafa san rabbiin nama rabbiin ofii jaalatte namnis ni jaalata jechuudha. Jaalala ustaas ibsaa kenne kana rabbiin obboleeyyan keenya ka dhiirallee amala gaarii amala bareedaa kennee fi jaalala isaanii kenne kana isaanillee haa kennu gaafa san dubartiin har'a bakka hundaa ustaas ibsaa dhadhaatuun hundisiitu takkaa tokkoon ni heerumti jechuudha. Kanaaf dubartii kennallee rabbi haala amala isii haa tolchu dhiira kennallee rabbi haala amala isaanii haa tolchu. Nama haala amala qabu nama diinii qabu namnummaan kamuu ni jaalataa jechuudha. Har'a haala amala isaanii diinii qabaachuu isaanii waa hundaan guutuu rabbiin badhaasee isaanii kenne akkasuma haala amala gaarii qabaachuu isaaniiti har'a namni marti isaan jaalatuuf jechuudha. Akkasuma namni martuu yoo haala amalli isaa tole yoo wanni isaa hundi tole namni hin jaalata jechuudha wanni hin jaalanneef hin jiru. Kanaaf rabbiin isinillee haa hiruu haxoochee qimamii singilii jechuudha. Isinillee rabbi haa hiruu kan akka ustaas ibsaa rabbi kuma godhee nuuf haa baay'isu. Ka duraan hin beeknellee waan rabbiin beekumsa haa banuu fi viidiyoon kana